Aricha jiru tenya badan sarabbi olana Dukkanarra gama ifatti nu bafta ya Qur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota barattoota keenya. Inshallah barnoota shuruuxaa kaniif asiin duratti sagaleedhaan isiniif qabaa ture. Mee hanga tokko viidiyoodhaan isiniif waraabuudhaaf yaaliin irra godha. Inshallah isin hundinuu viidiyoo kana ilaaltanii akkanii fi bilcheessitan akka irraa haffazdan isiniin jaa. Shuruunni salaataa kitaaba matnu shuruuxu salaat joo kitaabni shuruuxu salaat jee kan jiru shuruuxu salaat وواجباتها وأركانها جاء خنا هكذا دمت خن ولين إلى لتهايج إن شاء الله شروط الصلاة شرطي صلاة شروط الصلاة شرطي صلاة وأركانها أركانو تيسا شروط يجونغا أولاغا يجو شروطني أولاغا صلاة وصو صلاة تنسينين اندرتي warraan bootamuu qabu وأركانها أمس utubaalee isiidha وواجباتها dirqamoota isii kana kan qabutaa kitaabni kun keessatti kan للإمام المجدد للإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي kan jaamu kitaaba isaat محمد بن عبد الوهاب isaatiitu kitaaba kana nuuf kaayee jechuudha. Inni haga bara 1915 sanirraa kaasee hanga bara 1926 kan ture. Inshallah isaatiitu nuuf kaayee barnoota kana waliin ilaallaa jechuudha. Shuruunni salaataa ulaagaan salaataa gaa salaanni ulaagaa qaba. Ulaagaan isaa waan shuruuxa jechuun shuruutni waan isa argamsiisuudhaan argamuu qabu. Maaliif jennaan shartiin waan shartiidha jechuun huwa allazii yalzamu min adamihi al-adamu walaa yulzamu min wujuudihi al-wujuudu. Waan argamsiisuudhaan waan wanti san dhabamuudhaan wanni san dhabamtu. Waan wanni san argamuudhaan argamtu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko xahaara ta'uu malee salaanni san argamuu hin danda'u. Lennas salaata maaliif shartiin salaata xahaaraadha. Hanga namni tokko wudu'a qabaatutti salaanni san isaaf argamuu hin danda'u. Kanaaf shartiidha jechuun waan isa san argamsiisuudhaan wanni san argamuu jechuudha. Ilmi namaa fakkeenyaaf yoo wudu'ate malee yoo xahaaraa qabaate malee salaatuu hin danda'u. Kanaaf jalqaba irratti shartiin salaataa akkuma himaa turre kan jalqabaa shartiin salaataa islaama ta'uu. Lammaffaan wal aqlu sammuun fayyaa qabaatu. Sadaffaan wattamyiizu waa addaan beekuu. Afuraffaan warafa'ul hadathi hadasa firraa fuudhuudha. الشرط الخامس إزالة النجاسة نجاسة في الراديمسيسو. الشرط السادس شرط جافادا ستر العورة أورا سترجو قاموا في شفتشو. الشرط السابع ودخول الوقت يرون صلاة سينود.
yeroon salaanni sanitti salaatamu gahuu yeroon salaata sanii gahuudha jechuudha. Sharxiin ashartu saamin sharxiin saddeettaffaa istiqbaalul qibla qibla garagaluudha jechuudha. Jihaa kaabaatti kallattii jiru hundaa jihaa kaabaatti deebinee garagaluudha jechuudha. Inni sagala ashartu taasee wanniyyaa hamiluudha yookaan niyyachuudha. Salaatuuf deemnu saniif hamiluudha jechuudha. Salaatuuf deemnu saniif hamiluudha jechuudha. Sharxiin sagalan kana jechuudha gabaabinaan. Gaafa ibsiin rakkannamu kun akkanumatti ijoo jenneetuma yoo qabanne kan hanqa dura lakkaa'amisan egaa bal'inaan hogguuniif itti gasseenamu sharxiin salaataa hogguu bal'inaan itti gasseenamu ashartul awwal sharxiin jalqabaa ashartul awwal ulaagaan jalqabaa tan salaataaf guutamuu qabu islaamummaa qabaatu namni tokko yoo islaama ta'e malee maal jechuu salaatuu hin danda'u jechuu. Wadidduhu faallaan islaamummaadha. Islaama ta'uudha jennee mire faallaan islaamummaadha maali? Faallaan islaamummaadha wadidduhu al-kufru. Faallaan islaamummaadha kufrummaadha. Faallaan islaamummaadha kufrummaadha jechuudha. Kaafirri dalagaansaa wal kaafira nama kaafira amaluhu dalagaan isaa marduudun isarra deeffamtuudha. Nama kaafiraa tokko dalagaan isaa isarra deeffamtuudha jechuudha. Dalagaan nama kaafiraa tokko wal kaafira amaluhu dalagaan isaa marduudun isarra deeffamtuudha irraan qeebalamtu jechuudha. Walaa yuqbalu salaatu salaanni hin qeebalamu walaa yuqbalu salaat illaa min muslimin salaanni nama muslimaa irraa malee hin qeebalamu jechuudha. Walaa tuqbalu salaatu illaa min muslimin salaanni nama muslimaa malee nama islaamaa malee irraa hin qeebalamtu jechuudha. Namni tokko salaatuudhaaf maal godhuu qaba? Jalqaba irratti muslima ta'uudhaatu irraa barbaachisaa jechuudha. Maaliif jennaan gaa yoo shahaadaa qabaatte arkaan islaaminaa irraa jalqaba irratti maali? Salaata dura kan jiru maali? Shahaadaa. Namni shahaadaa aqarraree hin jiraatin namni rabbiin tokko Muhammad ergaa isaatii hin qabaatin islaama hin jedhamu jechuudha. Islaama hin taane wanni islaamummaa ittiin seenan ulaagaan islaamummaa ittiin seenan keessaa shahaadaa qabaachuudha. Shahaadaa lamaan yoo hin sabachiisin yoo hin mirkaneessin salaatus irraa hin qeebalamtu jechuudha. Ragaan kanarratti qawluhu ta'aalaa ragaan kanaa waddaliilu qawluhu ta'aalaa ragaan kanarratti jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Akkam jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaadha. ومن يبتغي غير الإسلام دينا نمني بربادي إسلام مالي نمني بربادي دينا أمنتي ومن يبتغي نمني بربادي دينا أمنتي يخا أمنتي غرتشوداف يخا دين غرتشوداف إسلام مالي غير إسلام مالي نمني بربادي فلا يقبل منه إسراهن كيبلمتو إسراهن كيبلمتو وهو في الآخرة من الخاسرين إني آخرتي ورهون غاهوراي إني آخرتي نمهون غاهوراي دلغان سا الدنيا رتي إراهن كيبلمتو هون غاوادا يجو لال والكافر نما كافرا نما كفرما نما كافرا نما منتي سلامات سينين عمله دلغان سا مردود ديفمتو إسر ديفمتو إران كيبلمتو يجو ولو عمل أصو دلقي أي عمل دلقا فدل لي أصو خيريان كفد دلقي دلقا إنسا إرد ديفمتو لخافرة خيريان كفد اللي هذا لقو دلقا إنسا مالي إرد ديفمتو دا يجو نما كافراتكو خيرين إني دي لقوس يوان فديس هذا لقدو صدقاء ساقنتو إرد ديفمتو دا يجو إران كيبلمتو
karuma fadhee yoo kadalagu taate jechuudha. Waddaliilu qawluhu ta'aalaa ragaan kanarratti jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa akkam nuun jaa maa kaana lil mushrikiina waddaliilu qawluhu ta'aalaa ragaan kanarratti jecha rabbi olaanaa ta'eeti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal nuun jaa maa kaana lil mushrikiina mushriktootaaf hin taane an ya'muruu masaajidallaahi masjida rabbii jiraachisuun masjida rabbii jiraachisuun mushriktootaaf hin taane hin barbaadamu jiraachisuu hin danda'an jechuu. Shaahidiina alaa anfusihim shaahidiina ragaa ba'oo haala taaniin alaa anfusihim lubbuu isaanii irratti bilkufri kufrummaa nuti kaafiraa osuma beeknuu masjida rabbii jiraachisuun isaaniif hin taane jechuu. Namni masjida rabbii wanni jiraachisaniin ibaadaadha. Ibaadaan inni jiraachisuun san haala kufrummaa himatuun hin jirtu jechuu. Ulaa'ika orma san habitat badde acmaaluhum dalagaan isaanii baddee orma san dalagaan isaanii baddee wahuwa acmaaluhum wafinnaarihum khaaliduun isaan ibidda keessa zalaalam ta'uudha. Namni dalagaa gaarii takka wanti dalaguuf maaliifi ibidda jalaa ba'uudha. Garuu dalagaan isaanii isaan hin fayyaddu bu'aa isaaniif hin buuftu. Akhiratti warra hoongaa'u irraahi isaan kun warra hoongaa'u irraahi nuun jaa jechuun. Akkuma ammaas rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha aayaa biroo keessatti ammaas waqawluu ta'aala jecha rabbi ol ta'eeti. Waqadimnaa ni hamillee ilaa maa camiluu gara waan dalagaa kaafirri dalaganii ni hamillee min camalin dalagaa irraa dalaguma isaan dalagan hamilleet maal goone fajacalnaahu goone dalagaa san habaa'an mansuuraa dhukkee facaatuudha goone. Maal jechuu dalagaa isaanii dhukkee facaatuudha goone nuun jaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaadha. Kanaaf kaafirri namni tokko dalagaa tokko wanni dalaguuf gama rabbii isaa ittiin dhihaachuufi gama rabbii isaa ittiin dhihaachuufi garuu maaliif gaa yoo wanni ati dalagdu gara rabbiis hin dhiyeessin yoo bu'aas hin buusin waan akkasiif bu'aan qabdu. Kanaaf dalagaan teenya yoo shahaadaan duran dabrin dalagummaan nuti fuula rabbii ittiin barbaannu hundinuu yoo shahaadaan dura dabartee hin jiraatin yoo shahaadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammad rasulullah kun yoo dura hin jiraatin yoo kun kana dura qulqulleessitee dura mirkaneessitee hin jiraatin hin qeebalamtuu jechuun hin qeebalamtuu. Kanaaf wanni dalagaan kaafiraa irratti deeffamuunsi kanaafi yoo shahaadaa ragaa bee malee dalagaan isaa irraa qeebalamtuu jechuudha. Sheekni keenya waan kana ragaa godhee jechuu ayyee dalaga shartiin tokkoffaadha. Kana shartiin tokkoffaa islaama faallaan islaamummaadha. Al-islaamu faallaan islaamummaadha. Al-kufru wadidduu al-kufru jettanii qabattan ayyee shartiin washarxu isaanii ulaagaan lammaffaadha. Tan ittiin namni shartii salaataa janneetan qabanne keessaa shuruunni salaataa sagalan keessaa tan lammaffaadha. Maali asharxu isaanii shartiin lammaffaadha. Al-islaamu dhiifama asharxu isaanii al-aqlu sammuun fayyaa qabaatu shartiin ulaagaan lammaffaadha. Ulaagaan lammaffaa maali al-aqlu sammuun fayyaa qabaatudha. Al-aqlu sammuun fayyaa qabaachuudha jechuudha. Akkasumatti wadidduhu faallaan kanaa maali al-junuun maraatummaadha. Faallaan fayyaa qabaachuudha maali faallaan isaadha al-junuun maraatummaadha jechuudha. Faallaan fayyaa qabaachuudha maraatummaadha. والمجنون مراتا مرفوع عنه القلم قلم نسرافو دماد مرفوع عنه القلم قلم نسرافو دماد حتى يفيك هم فيتي قلم نسرافو دماد اتنبرسو يچو
waddaliilu ragaan hadiisa nabiiti jechuu ragaan kanaa ragaan maraataa qalamni irraa fuudhamuudha itti barreessuu dhabuudha jecha hadiisa nabiiti jechuu nabiin alayhi salaatu wassalaami maal nuun ja'a rufi'al qalamu qalamni fuudhame an salaasin nama sadiirraa qalamni fuudhamee jira nama sadii qalamni irraa fuudhamee jira tokko annaa'imu nama rafe hattaa yastayqiza hamma dammaqutti nama rafee jiru qalamni hamtuu ittiin barreessu hanga innii fi inni itti dammaqutti wanni nuti abjuudhaan wanni nuti manaamaan daleenu nutti hin barreeffamtu jechuu lammaffaan wal majnuunu hattaa yufiiqa maraataan hanga fayyutti qalamni irraa fuudhamee jira wal majnuunu hattaa yufiiqa maraataas hanga fayyutti qalamni irraa fuudhee jira jechuu ammas sadaffaan wasaghiiru hattaa yabluqa daa'imni hanga ballaqutti ijoollee xixiqqoon hamma ballaqutti qalamni irraa fuudhamee jira jechuu kanaaf ragaan kana nama tokko fakkeenyaaf wannumaan sammuun fayyaa qabaachuu wanti daleeduse yoo sammuun bira jiraati yoo qalbiin bira jiraatin laabudda lil musallii namticha salaatuuf haafichin jiru maal an yakuuna haadira alaqli laysa faaqidan lahu bijunuunin aw sakrin namni salaatuu qalbii isaatiin aqlii isaatiin salaata isaa san bira jiraachuudha qaba jechuu maraataa waan godhuu fi waan dhiisu addaan hin beeku yoo sammuun nagees hin qabaatin waan gootuu fi waan dhiiftu addaan hin beektu kanaaf dirqama maal ta'uudha qaba sammuun teenya yoo fayyaanu qabaatte waan goonuu fi waan dhiifnus addaan beekni salaata kana keessaa yoo waan kana irrise wanni kun na jalaa badaa yoon itti dabalees na jalaa badaa yoo waan kana godhe ni badaa addaan beekta gaafa saniif sammuun teenya jiraachuun dirqama taati jechuu kanaafuu la sharxii lammaffaadha kanaa jechuu sharxiin lammaffaa sammuun fayyaa qabaachuu assaalis sharxiin sadaffaadha asharxu saalis ulaagaan sadaffaadha maali attamyiizu waa addaan beekuu jechuu wadidduhu faallaan kanaa faallaan waa addaan beekuudha faallaan tamyiizaa jechuu asigaru daa'imummaadha yookaan ijoollummaadha faallaan wannidha faallaan tamyiizaa asigaru ijoollummaadha jechuu wal waxadduhu wasanni yookaan daangaan ijoollummaa irraa baan namni itti adda waa baafatu 7 siniin waggaa torbatti namni waa adda baafata thumma yu'maru bisalaati eeganaa salaatatti ajajamaa jechuu namni gaafanii fi amata torbagee salaatatti ajajama liqoowliin nabi sallallahu alaihi wasallam jecha ergamaa rabbiitiitu dhahame jechuu maal jee muruu ajajaa abnaa'akum ilmaan keessan bisalaati salaatatti eemara ajajaa lisab'in yeroo isaan waggaa 7 guutan salaatatti ajajaa wadribuuhum dhawaa alayhim isarratti yooloosen isarra salaata sanirra dhawaa li'ashrin amata 10tti gaafa isaan amata 7tti itti ajajaa akka inni salaatuuf karaa kaaya gorsaa itti himaadha gaafanii fi amata 10 geemmoo yoo inni salaata san dhiisu taate irra shaf godhaadhaa alangaa irra baasaadha akkasitti ammas wafarriquu addaan baasaa beeynahum jidduu isaanii jidduu daa'ima dubartii fi dhiiraat addaan baasaa fil madaajee bakka isaan ciisan keessatti addaan baasaadha nuun jaa jechuu rasuul alayhi salaatu wassalaami kanaaf daa'imni hanganii fi amata 7 ga'initti waa addaan baafachuunsaa yeroon itti daa'imni tokko waa addaan baafatu waggaa
meeqatti jechuu waggaa torbatti jechuu gaafanii fi waggaa torba ga'e daa'imni tokko waa addaan baafachuudha danda'a jechuu. Kanaaf daa'imni haganii fi waggaa torba ga'utti illee isaan eeggamuudha qaban irratti eeggamuudha qaban gaafanii fi garuu gaafa kana irratti ni ajajama garuu tawaajibummaatii miti waajibummaatiin osoo hin taane wanni inni ajajamu maali tan barsiifamuutiif namni tokko waa addaan baafachuudhaaf mallattoon giddamiinsaa gaa afurii jira mallattoon giddamiinsaa afuri mallattoon giddamiinsaa bakki namni waatti dirqama irra godhame salaata inni dirqama irra ta'u yoo dhiise irraa gaafatamu yoo kanii fi dalagees so'amni ajriin isaaf katabamtu hanga niifachiin guutinetti gaa ajriin haadha abbaafis deema hanga sanitti barachaa deema gaafa garuu ballaqe zabana giddamiinsaa gaafanii fi bakka giddamiinsaa gee zabana silaa itti wanni hundi itti ajajamni irra kaa'amu ga'utti dirqama isaatu itti irraa gaafatamaa jechuu haga kanatti haadha abbaan isaan karaa kaa'uu qaban hanginni bakka waa giddamu san ga'utti mallattoon namni tokko giddamu yookaan ibaadatti dirqamuu ibaadarratti dirqamuudha sadii jan isiin maali tamaamu 15 sana amata 15 guutuu tokkoffaan في الذكر والأنثى ديرا في دلان خزتي تمامه 15 سنة أما تقول عشان قوتو ديرا في دلان أما تقول عشان قوتو دبلغ خدا والاهتلام في الذكر ديرتي لما فانجي ثم ولاغان لما فدا ولاغا سدين نمنيتين بلغوا بينون كيس لما فان والاهتلام في الذكر ديرتي أبجاه غاو بشان أوما الرابه manaamaan bishaan uumaa irraa bu'uudha gaafa kana namni tokko ballaqee jira jennaan jechuudha waloon saalitti saasiniin dubartiin amata 9 jechuudha dubartiin daddaftee dhiira dura warri silaa yoonnatoo dubartoota jechuudha dubartiin amata 9tti abjuu harkiti akkasumas amma dhiirti amata 15 yookaan kan san duratti tarii harkuu jira bakka lafarraa wal dhabdigaa akkasumas sadaffaan wal haydu filuun saalitti saasiniin dubartiin amata 9tti heydaawu xuriin itti dhufu yookaan marsaa laguu arkuudha kanaatiitu mallattoon namni tokko ballaqee jaamu beekamaan jechuudha ijoolleen hanganii fi ijoolleenis wasaqiirratti yabluqa jechuurratti shartii lama faqas ijoolleenis hanga ballaqtutti qalamni irraa fuudhame hamtuun ittiin barreeffamtu jennee yoo khayriin barreeffamtu haadha abbaaf qabamti خناف جول نمني تكو ملتون تدوابي خو خنا إن شاء الله شرطين سدين كون الراف يوربين جي قتاجل كبا خناف نيكا سدين كانوا كانوا كان مسني ونقول خناتي كبتني بيجي سوداتو سين رابر باج سادا سنينجا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.